Anis warrumaa ramaati beektaa. Inni eeguma waan kana godheewu wanni kun ammaan tana torbaan lama moo akkana eeguma raawwatamee jechuudha. Akkana firii ta'ee deemuu ture beektaa. Haasoo kana namta kan dhageenye jechuudha. Ilaanga torbaan lama akkana gahu. Amma dhiyoo tana eega dhagahame isa qabaniidha man. Isa qabaniidha. Inni eega hidhame ammaan tana ragaan dirqama irra dhiyaachuu qabaa jaan warri qaama seeraatis. Ragaan irra dhiyaachuudhaaf ammoo mucaa fi kaarkee fi akkoon san mul'achuu qaba. Mucaan maramuu qabdi. Akkoon ammoo mucaa san fuutee baddee jirti. Viidiyoo takkalee poost godhee ture har'aan tana. Maayikiinis akkanuma jettee bara. Amma mucaa daa'imaa jiraami ammas daa'ima obboleessa daa'imtitti gisee abbaan gudeetti. Eewwa. Kaawubuusan kaarkee jiree. Kaarkee fi ta'uu deeddamtee akka ragaa hin baaneef qabdee baddee akkoon. Akkoon fuutee godhe. Eewwa akkoon akkas gootee. Akkuma hanga ammaan tanaa bakka isiin jirtu ni hin beekamne hanga ammaan tanaa. Ankarin jau Samira fira baadiyyaa faa bika fagoo faa namni qabu ni jira hin qabanii isaan akkoontu eessa deemteettanii yaaddamee amma jechuun nama biyya baastu karaa biyya kamii deemtan jettanii ni yaaddan. Ayyee amma bikka nuti shakkirraa qabnu haasawa deemaarraa akka dhageenyetti dadar magaalaa dadar kuttee. Dadarraa illee baatee dirree dawaa turte. Dirree dawaarraa illee kaatee Addis Ababaa dheexee. Magaalaa naannoo sadeen kana deemuu turte. Jecha information dhageetiin jira. So dadar dirree dawaa Adaamaa fi Finfinnee jirte jechuudha. Haini mucaan nama baay'ee turullee maatii miti amma tattaa fi maakii ta'e. Kun immoo ba'uun dirqamaa bara ni ba'a hayi. Numa tura malee numa ba'a. Waan afaanifillee dubbachuun taane takka bara inni zagannin waan nama zagannan qaama sookan dubbaase abbaan ilmu gidee dafa. Sochiin qaama seeraa maal fakkaata? Hamza. Qaamni seeraa amma isa qabee hidhee jira bakka raguma dhiyeessuudha. Isumarra ragaa dhiyeessuudha. Akkuma barbaadu irratti akkami sochiin hin jiru? Isaan barbaadutti jiran barbaadutti jiran. Barbaaduun jiran ammaan tana yoo wanni kun haala kanaan akka itti fuutaate warra isaanii guutuu akka hidhamu fa'a. Warrummaan isaatu jechuudha. Waluma qabaniitu hidhuu minaamin. Baay'ee qaamni seeraa haalli inni irra jiru haala bareedaadha amma. Harkuma dadhaban malee isuma sana harkuu dadhaban malee. Dubbii ajaa'ibaati. Amma saniifuu laala amma rakkoon maa inni beektan akkoodha. Akkooleen hedduu bilxiidha isin galee amma haadha dhalte caala abbaa dhalee caala bara akkoon tun namni akkoo bira guddatee jedhama gisee dubbatamuu bara. Amma jijjiiruu dandeessi. Maybe amma suuraa kana qabannee suuraa tanaan harkachuu hin dandeenyuun. Maybe jijjiiruu dandeessi. Still iqaama itti uwwisuu dandeessi ijoolleetti isiinis uffattee deemuu dandeessi. Harkamuun hedduu ulfaataadha garuu. Bicha Rabbi mul'isu haqni miciyyoodhaan ni baha garuu guyyaa fudhatullee numa baha garuu haqni micoodha. Era numa baha malee numa baha ilaanga torbaan takkaatu Allahu Akbar. Ammaas bara innummaan sanuu akkam turani beektaa kee. Laal mucaa akkas godheeti wannummaan ka akkuma itti naqaamee dubbiin tun. Mucaa akkas godhee firiidamiidhaan deemuu ture. Ammaas ijoollee adeeran isaa hojii waloleeti tokko ture. Innummaan sanuu. Akkasirra bar dubbiin naqaamtee inni qabamee hidhame malee siraa bar firiidamumaan jiraataa jechuudha bar. Osoo akkoon ilmoo qabdeen badiin dura moo? Isiin bareega dubbiin naqaamtee badde. Haayiqoo anas biratti kana dhibe miciyyoon erga gudeeddamtee amma Samiraan haboon akkeetutti micoon gudeeddamtee haadhatti himtee jirtii jiran. Haati duuba. Gizee ittiin dusanii maaliif calliste? Barreeffuu silkii dubbisuu hin dandeenye silkii namaati waan ta'eef jechuudha. Haadhaa uni sodaachisan aboo maayikii tiyya si ajjeessan dubbatanii ijaanii wallee harka lafa jalaa ta'u. Qaallichi fayyaa qabaa silaa Hamza. Fayyaa nagee qaba boona fayyaa qabaannaan simmiiti qaba. Fayyaa nagee qaba. Fayyaa ni qaba. Garuu gaa fayyaa qabaannaan ilmoo deessee mana yaalaa jirtii mire?
Sila nama fayyaan qabne namni akkamii waliin ilmoo irraa dhala deebisee ilmoo biraa. Fayyaa ni qaba fayyaa guutuu qaba malee hayyi. Fayyaa hin qabu yoo jaanii yaadanii ilmoo lammadaa ilmoo biraa isaaf deessuun isiitu ragaa dhalaan. Fayyaa nama qabnerra namni akkamitti ilmoo biraa wanti gara godhata. Waan ajaa'ibaati. Dubbii akkanatti akka dubbiin akka tokko filima taate bara akka tokko taate wallaahi rabbi amuun sumeenti waan dandeenyu hundaa. Jabaadhaa wallaahi jara keenya warri miidiyaatti hin fidin maarree dhaattanii dhaggeeffadhaa dhukkubni bakka saalatti ba'ee saala fixatee jira bas khalaas. Siigalee kuni wanti itti gaccalisan hin jirtu bakka. Wanti takka haqa miyyoodhaa tana dho'isuudhaaf namni waan gandi miyyuu akka tunfaan jechuudha. Karahaan miila qofa gorees. Yoo waa qabaatan waa mara cufuu danda'a waan ta'eef. Nuti amma dhugaan isin nuuf sagalee taatanii barbaadan akkoon tun miyyoo fuutee baddee miyyoo fi akkoo barbaada yoo dandeessan. Barbaada suuraa isin maxxansaa jirra bakka gartanitti yoo dhugaan namni waan kana qabsiise qarshii 100,000 maallaqa Itoophiyaa badhaafamallee jaamee jira. Ara miiliyoona tokko hin goonaa jaanii bar yoo argamu. Ino Mr. Faran kajoo kana galchi. Galchee hin jira. Jabaadhaa wanni rakkoon jiru maallaqni barbaada nu kaayo. هاي السلام عليكم. Salaam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nagaa jirtanii akkuma keessaniiti gaa dhimma kana anis har'uma guyyaan dhagee yeroodhaaf amma haramaa keessa jiraachuutti hin jiru garuu dubbiin amma akkuma asoo jalkaan dhugaadha. Information ijoolleen achi jiraatte guyyaa kana dabaltee natti himaa turte. Dhagaamutti hin jiru. Dhaga'u jira. Isheetu diimaa ibsa. Aywa akkas ture amma faamishaa kana dubbatti jirtan natti hime ani ofii gaafuu mana banachuufiin ka'ee ture amma faamishaan natti himnaanumaan gama keessan dhufe. Okay, atileen kuma qabdu jechuun bakka amma karaa haadhaa saniin haramaa hin jirtu ati. Ani Finfinneen jira ani tureetiin jira xiqqoo haramaa jiraachuutti hin jiru garuu ijoolleen bilbiltee natti himaa turte guyyaa kana ani information umarraa hin odeeffadhee malee qaamaan Hayyee. haramaa keessa hin jiru. Tole Samiira haadha ergan dubbise booda haati namoota faamiliitii yaammaree adheetiin sitti deebi'a miskool naa godhin jenaan deebisee si bilbilaa silkiin tanamaa waan taateef jireeniitiin jiraani mee isii eeneetiti namallee nama dandeenyu namoota isii eegan takkiin namoota isii jajjabeessan akka rakkoon irra hin geenyeef nama gooneetii fi akkasitti haadha gama kanaafinne namni yoo haadharraa dhagee sirriitti waan dubbiin illee vaayiraalii baatuuf gama sanii yoo irratti hojjenne bareedaa natti fakkaata akka yaada kiyyatti jechuudha. Bareeda yaada bareeda. Yaada bareeda. Akkam goona bakka haati miskoolaa gootuun hin bilbilaaf walitti deebina bakka inshaallah. Taat tole maakitee. Galatuma. Ayya silkii eeg.